عرفت تاها كلمة كينيا كيسوما أنجل كبسيس نكاس نمني كيسوما جل كبسيس افتتاحها بكا والجيت بكا مالتي كيسوما دروا دبچوني سنتاتو افتتاح كان نقولني فضيلة الشيخ أستاذ أول قاسمي يعني كيسوما ده ثاني إيه كيسوما ما نتكي كيسوما ده سرتمي دي أيه ترى أيه يو جو كان عارف أني راكم أيه أجل كم إيه جل كبا أيه ساعة اللي وان إنكم نرجع تاني قال لا يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى جراتن بقى جرتني بقى ربي نجاس جرات زي ما لك قدرتيس ولا نجان جرات ربي سنتايسو قال شهادة أمتا سنقالتي كلمة لا إله إلا الله دعوة نبيوتا سنربوليتين أجدا دين تندين وأكن نبيوتا اللي توبان لكن كرا نبيوتا سنتي لأنيتي نجا تكوني سوتشوف نجني الحمد لله إسلام تيامات ومن جرا ربي نو كركار ورا والكركار اللي ربي كركار اللي قدرة تركام بدو ربي نو أتايسو غير شهادة جتون حقيقة تبيكتني نما تنبيك نمالي غير شهادة جتون نما تكري تنبيك نمالي نما نبيك كلين جرو غير إجارما ساكي ستي غندوما ننجربه الحمد لله وسو غندوما دا وما ولدتك أمامي وني غندوما ولدتك أمامي كاتي كمية دام فتشي غير وني غندوما قد فودي كنين كيس اندر الحمد لله رب العالمين أكستي والكابتي ولين إجارمي كسمتي والجندي مودا الحمد لله كنمو ربي تنوغد واهنداه أولجج إسافار فن تاراتي أمو والناس دفني في إمبيكتاني كالو كنا انتدي تكا انتدي كريستانا تكا شميزة غري شهادة تكون بيكتاني وفتا غري شهادة تكو جدومانو سما بين ديتاتو مال جتي أسغر غلطة وادوبتي يعني وان كسيب بيكو مال جتي زاولي قد الدبا واتي كوزي موسيقى والبناتي أجيبوت كنا تاتي أرجسني أمو قولا لوكا شميزة غرغرة جتي نفكاتا كوري غلطة جناني جدولاني واني كوني وانو تنيمين نمني لفما كأيتما نمني كريستانا توكو كيستونا المسلمان تين حتى نا مسلما يو تين جداني maka gara ika tokkotiin nagadayo jedhe sun hin taatu akkasittiin taatu tamam takuma kaatee ani hin nagadayo jedhe hin danda'amu sababa saniif jecha Ustaz Farhaan viidiyoo tokko irratti waraabanii turanii anillee inni waraabasu jedhu shaagalame jechuudha sun achiin dhaabbattee sanboodaan ammoo ufii keenya uffatoota kanniin jechuun uffatoota kanniin ummatatti akka gadi baafnu yookaan ufii keenya akka hojjechiifnu dubbachaatiin turree san keessa waa xiqqoosillee taatu haga 1,000 taatu amma hojjetamtee azirtii jedhan sayyaan faatillee irra caalatti ibsuu danda'a Ustaz Farhaan illee isinii dabalanii isiniif ibsanii isinii galtee haga 1,000 shamiziin hojjetamtee jirtii jedhan isa kan ammoo cinaa tokkooni wanni kun beekamteedhaaf faca'uudha cinaa tokkoon ammoo waa'ee amma fuulduratti ijaaramuudhaaf deemu inshallah rabbi jedhe fuulduratti lafti bitamtee markazni guddaan irratti ijaaramee ashaaraa garee shahaadaadha wanni guddaan akka lafatti dhaabbatu shakkiin qabu biiznillah rabbii keenya irratti hirkanneeti akkas waan ta'eef jecha galii wannaa kanaaf akka ta'uuf markazaaf akka ta'uuf illee dabalataa wanni kun akka faca'uuf illee isii shamiza 1,000 kanaa yookaan uffata 1,000 kana kan maxxanfame kana biyya keessa jira ammaa fi isa kana namoota biyya keessatti jiru ergaa namni erguu barbaadan gara Wallaggaa gara Shawaadhaa gara Arsiidhaa gara Harar gara Jimmaadhaa gara Walloodhaa akkasumallee gara Iluu Abbaaboor gara kutaa Oromiyaa guutuu keessa namoonni erguu barbaadan magaalaa barbaadanitti namoonni erguu barbaadan haga niyyattanii jechuudha shamizni tokko qarshii Itoophiyaadhaa meeqa 1,000 jedhanii warri komitee irra walii galan. Kuma tokko jechuun shamiza takkatti yookaan namni tola lama bitellee 10 bitellee 20 bitellee khayriidha. Uummataaf erguu maatii ofiitiif erguu danda'a, namoota du'aataatiif erguu danda'a yookaan namoota akkasitti wanna jechuu danda'a jechuudha. As garanna fiduudhaaf ammoo xiqqoo siidhaan nu rakkise malee sila biyya keessa osoo finne illee ragaariidha. As garan illee ofinne ragaariidha. Sila garanna fiduudhaaf ammoo yaaluma turre nuuf hin danda'amne hakika dubbachuudhaaf
yoo danda'ame ammoo yoo Dubaay illee arguun danda'ame ni goona inshallah biiznillah tabaraka wa ta'ala akka ta'etti ni goona hundaafuu waan kana irratti akka niyyattaniif tole rabbiin ammaaf jalqabbiidha kuma tokko ammaaf jalqabbiidha inshallah isa kana akka yeroo takkaan xumurtan abdiin qaba biiznillah tabaraka wa ta'ala tamam. جزاكم الله خيرا استاذ والهدو قالتهما ايغا وانجر دبتن ردي بي دبچودان بربادو دينغتا وان ابسرك كن وجرات وان ديكا تو لما سيانو كنيتي تبوبنا وري بيالا جتن ان شاء الله تعالى مي حالا هرجرو لاليتي يو كرا اتين غرا كانت تشسفيدو اندام سودي كي سبكر بعد كمواتو دبي ساتو بكبرالو كدن دامو تاتي حالا فكينياف كدن دامو چون waan baay'ee nama barbaachisa ustaasa walgaaf tokko jaartii fuuchuun bareeduma danda'ama lama sadiillee jedhani garuu nam tokko keema jaartiin fuudhan jedhamuudhani maal malee jennaan yookaan qabeenyaan jabaa ta'uu qaba humnaan jabaa ta'uu qabaadhani namoonni qolqolleen humna hin qabne wayii nan fuudhadhe nama jalatti kufuun hin taatu jedhani gaaf tokko kanaafuu inshaallah yoo humni keenya waan nu tarkaanfachiisu ta'e jechuu barbaade dubbii waan kaateef qabdi akkasittiin wanna jedhe inshallah tiin dhufa yoo rabbi jedhe jechuudha barbaade sayyaan mee wanni sun keeppeedhaan qabdi moo waan tokko irratti hin qabdi moo akkasuma shamizii qofa waan taate nu ibsitee jennaan inshallah namoota niyyachuudha barbaadan gashina barakallahu fiikum. bismillahi irrahmani irrahiim ustaadhi awwalisi ustaaz farhaanisi haala bal'aa ta'een ibsanii jiru tishartiin garee shahaadaadha karaa garee shahaadaatiin qophaa'ee gabaadhaaf isiniif dhiyaatee jira. Kan yeroo ammaa dhiyaatee jiru tishartii qofa yookaan ammoo shurraaba qofa jechuudha. Shurraaba qofa harka guutuu kan qabu jechuudha. Haala kanaanii kama nurratti argaa turtan jechuudha. Suuraa isaadha. Shurraaba kanatu qophaa'ee jira. Shurraabni kun ammaaf koofiyyaan qabu. Maaliif jennaani koofiyyaan yeroo darbe hojjennee koofiyyaan sun yoo roobni itti roobu yookaan yoo miicamu gareen shahaadaa kan jedhu sun irraa gadhiisa. Akka shurraabaadhaa miti. Shurraabni irraa hin gadhiisu yoo miicamellee yoo zafazzafame yoo waan fedhatee irraa hin gadhiisu jechuudha kun. Ittuma qabatee jira. Koofiyyaan garuu irraa gadhiisa. Amma waan orjinaala bareedaa isaa hin qopheessina inshallah kan itti aanutti ammaaf tiishartoota 1,000 ta'antu harka keenyarra jira. Ammoo namoota nayyataniin immoo ilaallee haala niyyaa isaaniitiin guyyaa 2 keessatti haga 5,000 illee haga 4,000 illee akka niyyaa keessanitti isiniif qopheessuu dandeenya. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaadha akkuma ustaad wal kaasuudhaaf yaalanii turanii akkuma ustaad wal kaasuudhaaf yaalanii turanii namoonni biyya ofiidhaa fakkeenyaa fi biyyoota keessatti dhalattan yookaan immoo biyyoota keessatti guddatan biyya jaallattan keessatti tiishartiin 50 naaf haa ergamu. Masjiida akkasii irratti tiishartiin haganaa naaf haa ergamu. Maatii kiyya nama 10 tiishartiin 10 maatii kiyya bakka akkanaatti naaf haa ergamu jettanii haguma isinitti tolee haguma isinitti mijatee haga barbaadan niyyatuu dandeessu jechuudha. Kanuman isinirraa gabaabsa. Hayyaakumullah. Gatiin tiishartii akkuma isaan jiran kuma tokko. Hayyoo ulfaadhaa baarakallahu fiikum isa bareedaa kennitanii warreen nyuun qunnamna jettanii jalqaba dhuftanii asirratti uffata meeqa akka niyyattan nuti himtanii jennaani nama qunnamtan lakkoofsa isinii kennee qunnamtu amma wanti barbaanne asirratti dhufee namni biyya kootiif yookiin bakka akkasiif nama akkasiitiif nama akkas jaalladhuuf nama akkas ta'ee nama dhufee niyyatu barbaanna tokko tokkoon ol gashina inshaallahu ta'ala niyyaa keessa haftanii amma nan barbaada jettan sajjallaa nama qunnamta isinitti kennina jechuudha maqaa keessanis isin qabanna jechuudha akkasi baarakallahu fiikum mee inshaallahu ta'ala namni shanin barbaade jedhu shani eega sani ammoo achi booda nama sanii wal qunnamtan bismillah akkaataatti wal qunnamtaniin goona jechuudha isin galtee inshaallah akkasi mee namni Assalamu alaikum anne dhihama wajji isin jiddoo galee ani haga uffata jaha wayiin barbaada. inshaallah Allahu akbar galmeessa Biyya keessa Shaashamanneetti nama godhaatii nama fedanii itti kennan inshallah akkaawuntii abbaa fedee irratti jedhamuun gashaa mandee. illee jaamiti tokko dhangoote sirraa bareeda jechuudha Inshallah. digdama barbaada jechaa dhufaa jira mirkaanee itti dabalaa yoo rabbi Mata duree irratti nama nu gaggashtu nan kataba qoyaa al tokko mee sayyaa barreessati sayyaati barreessi mee maqaa fi nan barreessu. khalaas MCI Maqaan Rahmatoo Ilimoo jedhama. Rahmatoo. rahmatoo ayyee Yaa Rahmatoo Ilimoo. Shaashamannee abbaa meeqa? abbaa jaa Habba ajjaa Shaashamannee inshallah nama isin du'aati. Akkaawuntii eenyu irraa galchaa?
akkaawuntiin asirratti barreeffama. Akkaawuntii barreessitee gaafa kaatu akkaawuntii sana iskiriin shuut gootee Ustaaz Farhaanitti karaa keessaa yookaan ergita. Akkanaami Ustaaz? dhufanii si'a dubbisan sana akkaawuntiin dubbanna rakkoon hin jiru. Sarratti akkam eegamu akkam akka godhamu inshallah akkas wayya tole. Ayo Ustaz, akka wanni WhatsApp keessanii qabaa keessaa isin dubbisaa Ustaz. Inshallah. حياك الله هيا شي مرحبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دي دمن برباد أوكي. الله أكبر الله أكبر إن شاء الله بإذن إن شاء الله. أكا يربا يري سنغوتي لكو مكاكي ستما لكو سبيل بلامو كيسان كنتاني في سيادة في سيادة آدي دي في سيادة نما نية تاجر فتولي بورو مكاكي يرجو جل كبا إن شاء الله تي محمد بي مكان ما يكي بنات دوتمي محمد شاشة مني محمد ما شاء الله ما شاء الله بكت تركو مكاو جني ببريس مالك جو أستاذ وركان بيان كبدني مكاو جني قل ميسنجر نسان دما محمد دما جماعة ما شاء الله رحمتوني شاشة مني رمدي أحمد ما شاء الله ما شاء الله هيا ijoolleen shaashamannee tokko baabaa abbo خير إن شاء الله وري كاروانتين كبني ما بيجان كبني إنه لا كوسا جابنا في كنا بشرا لا كوسا كم يولي يرجنا يا أستاذ. سياد بسات سياد وانو دايو بالبلاد يا كافي واتساب نارو بيساني. يا أوكي. كس بالبلا كيسان كاياتي يجون ونا كيس إن شاء الله. إن شاء الله. هيا هيا أي Ayo no iddo dimna baka iddo ken hani nama galcha yara kon jiru. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بالبلا سيا كنا أشراك بدا شو تسكرين برد داتي برد بوزيتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيا ويا قرشيس عملتي ويا قرشيس ورريفو في الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أنا ليه قرآن الله أكبر مقاطية إيه ستي مقالة جدي الله أكبر الله أكبر وركيتي يا وزيتي ناقل ميزا echuu kama hundu biyya qaba maal taatan استاذ فرحان أيه فولو كده فولو نادي بيسا ayye sayya fogolo deebisiifi bilbila keessaan kenniifiti inshallah tole hayya Tennani Farasha ati karaa keessaa deemiti bilbila kiyya barreessiif warra niyyataniif. Farashaa fi boontuu lamaan keessan barreessaa bilbila. tole jaalannee kan jettu ol gashina gimbii ta'uun oltu jaalannee gimbii kan jettu gimbiitti nu gashuuf warra gimbii sayyaa dhufan sayyaan gimbii ilaalaata Biyya koodha. Sayya akka Ustaaz Faraaniin gammadi gaatisi. Allahu Akbar. fuulan Allahu irratti gammachuu Akbar. argitanii Yaa ani ijoollee bakka hibzii jiraniif hin ergaa achuma gimbii keessa Allahu irra akbar beektu. Allahu akbar Markaza Fatxii Gimbii. Allahu Akbar. Markaza fatii fi tiishartii 30 akka tinaageessituuf. Allahu akbar Allahu Allahu Akbar. akbar soddoma Allahu akbar rikardii jechaa si amma Allahu akbar warra gimbii Allahu Akbar. warra gimbii Allahu Akbar. Ustaaz Faraan kadheen gaddaammoo hin daganne xiqqoo biizii ta'e malee. abshir abshir akkoon tokko hin jiru abshir baarakallahu fiik abshir jazaakallahu Okay. maashaallah warra gimbii Allahu akbar jalaala Allahu akbar jechaa warra argaa jirani hayya maashaallah aha abu talaanis achuma naannoo sanadha garuu achi hin geenye malee abu talaan naqamteedha warra naqamtee nu barbaada gimbiidha amma naqamtee dhufutti gimbiidhaan maashaallah hayya nama tokko tokko barreessan lugasha Allahu akbar maashaallah mandara mandaratti galuu qaba mandara keessatti jimma keessatti walloo keessatti insha Allahu ta'ala barakallahu fiikum tokko tokko barreessaa namni seenuu barbaadan tokko tokko nu barreessaa ammoo borirraati kan ergamuu jalqabu keessaan dubbisaati akkasii mitire ayarba ayyarii isin ergama nama keessanii bakka keessanii wannaa keessan ergattanii jechuudha la abdalaro gibro khata la tatla ala alkamera anta saghir lisa hayya
eenyu seene Najiib ela uffata garee shaadaati inshaallah tokkoon isaa birrii 1,000dha nama jaallattaniif bakka Akka jaallattaniif sirriitti ibsinuuf jecha irra deebi'aabsa. qarshii 1,000 biyya Itoophiyaa keessa jira jamaa godinoota Itoophiyaa Oromiyaa guutuu keessa faca'uu danda'a. Akkuma naannootiin isin galtee wannaa keessaa ergamuuf uffatoonni kunniin cinaa tokkoon galii dhalleedha cinaa tokkoon ammoo garee shaadaati jaalala garee shaadaati bakka barbaaddanitti erguu dandeessanii jechuudha warra Itoophiyaa keessa jiraniif amma. Barakallahu fiikum. Mee warri seentan inshaallah amurraan jalqaba. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz an kudhan fedha. Allahu akbar. Eessatti? Addis Ababa. Addis Ababa. Ura Oromiyaa keessatti. Abraashoo olgashaa, abraashoo olgashaa. Ayyee naqamtee argame. Warri Shaashamannee xumuree ka'ee Hin argamu kan Shaashamannee akkasitti argamaare? jaalattee warra osoo godinoota Maqaa ishiin galmeessine qabadhaa maqaa ishii kaamma buute buletti keenya. ishii qabadhaa waa Ayyee Finfinnee. ishiidha. Booddee maratti ilaalla booddee lakkoofna ustaaz eenyutu akka caalu. Shaashamannee moo Harargee moo Baalee moo Shawaa moo Namni Wallagga. kuma jaalatee jechumaaf jedhee. Ayyee itti dubbadhaa jamaa. Ani Finfinnee jedha ijaara michuun. Ishi Sakiriit. Assalamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi Assalamu alaikum wabarakatuh. warahmatullah. Waalaikum assalaam warahmatullahi Kam wabarakatuh. nagaa keessa jirtu? Fayyaa nagaa jirtu? Jirra alhamdulillah. Baga nagaan jiraatan isin hundinuu. Ameen ameen ameen. Baga waliin jiraanne. Amiin 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 maashaallah. Ani Jimma jira anillee ni barbaada garuu bakka isaa beekuu hin dandeenye malee. Magaalaa jira. Magaalaa jiru jaraatu isin ergame akkan iyyattu bichaa nutti miti. Achitti isinii dhufa Jimma irratti. Abbaa lamaan fedha ani ana tokkoofiif tokko saahiba kiyya. Aywa maashaallah. Galmeessi qabadhu inshaallah walitti qabame warra Jimmaa wajjin ergama achi fudhatani jara. Shaashamanneenis akkasumatti jechuudha. Naa qabadhu maqaa isaa wajjiniin. Garuu keessaan dubbisaanis sayyaa ishee Sakiriit. Ishi ayyee taateen hin dubbisaa. lakkoofsa waasaapii kiyyaa isinii barreessaa jira jirti. Lakkoofsa waasaapii, teelegiraamii, iimoo Tola deebisi dirqama. dubbistu. Ayyee. 1,000 qofa jira akka dhumne inshaallah ati fatanfatan jira. Waalaikum assalaam. Waalaikum assalaam. Abraashoo Muusaa. Video baratee taa'e Abraasha Muusaa. Waa mime Abraashoon jamana qabxee irratti shaniin fedhaanis. Allahu akbar. Allahu akbar. Argame naqamtee. Baga gammadde Allahu akbar. Baraatalli. Ustaaz Awwal bar. Shanii ta'u galeeran. Ustaaz Awwal maa shaashamannee miti? La. Abada shaashamannee miti. Ustaaz Awwal maladhaa gaasabmoo. Ishi abrishi galmeessi. Jimmaan lama. Allahu akbar. Maa Dhufeera darbi kun? Jimmaan lama tokkoon argan. Jala kana jirti tokko baate amma. Ol galchaa inshaallaati. Jazaakumullahu khairan. Riikardiin gimbii harka jira ammayyuu. Gimbii harka jira kun beekamaadha sayyaa fudhate san. Ani gimbiidha. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Jira sagalee. Jira ol gashaa yaa jamaa isinis ol gashaa. Warra Jimmaati siree shanaan fedha. Warra Jimmaatti fireesha Allahu akbar. Lakkoofsa abbaa tokkooti wajjin wal qunnamsiiftanii baay'ee bareeda. Namallee as tabaabbaruu fedha gatii ta'ennaan nama hedduun as tabaabbara gatii ta'ennaan abbaa tokko wajjin wal qunnamsiiftaninnaan sanaa walis fedhuu nan danda'a. Hiriyoota hedduu qabna alhamdulillah. Inshallah alhamdulillah. Namoonni niyyataa jirtan tokkoon shii 1,000 wanni asirratti gochaa jiru tokkoffaan gareen shaadaa daawwan manatti galeera muslima miti kaafirayyuu manatti galee rakkisaa jira. Akkatti baasaa dhaba malee tokko lammaffaa immoo uffanni illee jara biraa dhaqu akkuma jaallatan kanallee garee shaadaa uffannumti illee bira dhaqu inshaallah taala
gareen shaadaa sirriitti akka beekamuuf jechuudha. Lammaffaan immoo galeen akkuma dhiyoo kana jammarre markaza garee shaadaa inshaallahu ta'ala lafarratti ollaanii sun taa'e lafarratti illee ta'uu qaba jennee akkuma wannaa jenne jechuudha inshaallahu ta'ala. Saniif gargaarsa ta'a jechuudha fi baarakallahu fiikum. Allahu akbar tokko jala doktor maalo qaadii jedha biyya Ugaandaa 20 chaara. Allahu akbar. Abboo wannaa godhaame Ugaandaa dandeenya jechuudha. Afrikaa keen deemu? Sayatti dawwaliina sirra barreessaa fi malee laayivii irra jira sirriin raakaasuu hin danda'u. Maaltan? Afrika keessa Itoophiyaa keessa bakka erguu barbaadu yoo jiraate malee. Itoophiyaa keessatti nu baata'u. Uganda akkamitti ergan yoo danda'ame rakkoon. Warra Ugaandaa midhaamni mee warra biyya keessa jiru haala isaa gaggaafatanii yaalla warri biyya biraa. Nama gara gasaa yoo qabaate. Nama gara isaa deemu eewa. Nama fuudhee deemu. Warri Ugaandaa fa'aa warri biyya biraa jiranii hatta Saa'udii biyya fedhe yoo haa ta'an warri jiranii bitatanii kaa'atanii namni gara isaanii deemu yoo jiraate itti ilaannaaf. Akkas maashaallah akkas baarakallahu fiikum akkas. Ani beeka chaara ayya. nama nu gashaa meera nu galaala chaaran kiyya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaartani akkam ustaazi? Fayyaa nagaa keessanii? Jirra galataasa. Alhamdulillah nagaa jiraattan. Turee 15 Shaashamannee iddoo barbaadan keessaa garuu ani Allahu akbar. Shaashamannee sadii nama sadii miti Shaashamannee naa galmeesse. Allahu akbar. Akkaawunti keessan natti mamman dabarsaaf. Turee 15. Akkaawunti ani yaadatu yoo saazam diyo yaadatani jalattaa barreessanii akkas goonu barreessa. Ammattiin gashin horreedha. Mata duree irratti Saazam dinaa barreessanii jalatti barreessaa fi saazam dikiyyaadhaaf. Qoraa faataa jechuun wannaa jedhu. Yoo quba qabaatan saazam di jirtu. Abamiidhaan warra naqamteeti. Lakkoofsa sayyaa barreessu jiru. Telegiraamii, waasappii, iimoo wanna feetan irratti asiin bilbila kanaan argatu. Nama baay'ee jira inshallah hanga gashinaa jamaa namni barreeffataa jira. Footoo ergamuu danda'ama inshallah sinummaa wanna jedha malee. Tamam. Ustaadhaan diin jiran akkaawuntii qaban akkasitti hin beeku qaaliidhaani. Addattu warri beektan poostii godhamee akkaawunticha inshallah ta'e. Kiyyaan buuftanii akkaawuntii kennee ol deebisaa kiyyaa. Kiyyaa ol deebisa kiyyaa ol deebisa nama amma hin gashedhu ol deebisneeti amma inni gashutti wannaa jenna. Haya itti ufa. Hayyee jaallattu. Hayyee anilleen harargee lixaa ijoollee hirnaati firii 25. Allahu akbar lammaffaa qabatte. Allahu akbar harargee lixaa jedhi qabadhu ishii hirna maqaa wajjiniin. Allahu akbar lammaffaa ishee qabate gimbii taane. Laa Shaashamannee maa nama dhuunfaadhaan bitee jira kophaatti jarri warri sun maa shanshanii nama walitti fidan ustaas maal taatan. Laa lakkaa'amu akkasitti warra dhuunfaadhaan wannaa qabate malee. Kiyya yoo jiraatte ol deebiti kun asirratti gashita amma gadhiifameera kiyyaa tokko tokko barreessa yoo jiraatte. Allahu akbar maqaa ishii qabadhaa sayya. Jaallattu qabadheen jira. Hayya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkaawuntiif bilbila kiyya osoo asirratti barreessitanii gaariidha ustaadii mata duree irratti. Nu wanna nu jedha lakki. Nurratti cufa. Okay. Kuno saddaan Lama fedhanis magaalaa Jimmarratti. Jimmarratti meeqa maqaa sana nu galmeessi. Lama fedhanis. Jimmarratti lama maqaa sana nu galmeessi. Allahu akbar Saad. Saada Babiyya. Rabbiin siyaa barakachiisu. Kiyyaa akka itti ol deebisnaa jamaa. Maalee Shabu Hamiida lafa. Assalaamu alaikum. Agalchu. Saayaa kun namoota amtiin tinarraan. Waasappii, telegiraamii waan feeteen jira bilbilli kiyya kun jala kana jira. Ishee galatamaa nuuf jiraadha. Saad hayyee hayyaa qaba. Abdii. Abdii. Saayaa kun namoota amtiin tinarraan. Kiyya jirta? Sagaleen koo jira sayya? Jira sagaleen ustaadi. Ustaaz. Akkaawunti argitee jala jira mee achirratti rukutiti? Innaa rukuttee gaatu nutti himi. Du'aatti gooneetu wannaa jenna inshaallah. Na hin argine mee eessa bira jira? Tiim Imaamu Ahmed ka jettu ilaali gadhiisaa jirti.
Muhammad Alataadha na dabalaa jedha ka duratti sun Shaashamannee. Shaashamannee moo qabaa ilaaliiti jala sayya barreessi. Jira nagaamu. Ayya warra galii ni jechiisna ammasitti. Eenyu seenee duratti akkitti? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Isin ibsina inshallah daqiiqaa lama nu eegaa. Sagaleen koo dhagamaan jiru Ustaaz. Jiriyya ustaadii. Reefuuf ta'e rakkisaa jira. Muhammadiin kun itti naa dabalaa jechaara yaa jamaa yookiin ol gashaa Muhammad dhalataa ka jedhu kan itti nu dabali Shaashamannee na fakkaata. Okay, Meeqan iyyate sadarkaa jiraan raafatii tokkoffaa eenyu jira lammaffaa eenyu jira ishee gura nu buusaa deeme yoo dingatti sadarkaa keesseen. Hayya itti takkitti itti fuufi baarakallahu fiik dhiifama. Nama sadarkaa tokkoffaadhaan bahee ispeeshaalii kennaa kenninaaf waa goonee hojjechiisneefi waa waadaa galla ispeeshaalii Abdallah roo. Especially Muhammad Shaashamannee kam biyyaanaa ta'u moo dhuunfaadhaan wayya dhuunfaan wayya dhuunfaadhaan wayya dhuunfaadhaan wayya dhuunfaadhaan nama tokkoffaa ta'ee maqaa biyya isaatiin dhuunfaadhaan kenninaaf ishraa eega maqaa biyya isaatiin kabajaa biyya isaatiin dhuunfaadhaan kenninaaf. Waalaikum assalaam Waalaikum assalaam. Akkami nagaa fayyaa? Nagaa fayyaa jirtu Ustaaz Ahleen. Yaa marhaba akkami baga jiraatani alhamdulillah. Waan hin jee. Dhiifama naa godha karatti isin kutuu kiyyeef miti. Habbaa meeqaan lafa jira? Habbaa kuma tokko lafa jira. Habbaa kuma tokko jira. Haga fedhe yoo ajajjan, haga kuma shanillee yoo ajajjan guyyaa 2-3 gidduutti isin biraan gahuudhaaf qophiidha nu. Ustaazi akkaawuntiin kana maqaa isaa habbaan tokko. Maqaa akkaawuntichaa ilaalaa. Dubbi akkas na fakkaata baay'ee. Sanuma. Okay. Habbaan tokko meeqa? Kuma tokko maal jettan? Habbaan tokko qarshii meeqa? Habbaan tokko qarshii kuma tokko. Firiin takka qarshii kuma takka. Tole. Waan hin jiru waan takkaan jaa firii takka takkaanii miti ha gurguramu shamizni garee shaadada meedhaa pohaa dura bismillaahi rahmaani rahiim. Yaa rabbi khayriin dubbisee. Dhiifama garuutu baga dabarsite. Galatoome. Ayyee fe'ee ustaaza. Darzanni firii 24 cinaan darzanaa firii 12 namni magaalaa oowwitu arra malee boruun jirtu haadha qabatu darzan tokko kafadhu firii 24 cinaan darzanaa firii 12 namni darzan takka if qabu lakkoofsa takka barreessaa dafaadha. Darzana malee maali shamiza garee shaadaati barhaa. Arsenalii fi miti bar Arsenalii miti Manchester United Minamation Corporation miti Senegal maali charchaaroon kuduraaf muduraa gurguraan jirru. Darzana jechaa jira jaalanneen darzana fudhatte gibbii maal? Allah yal'an baraamiila shayaatee. Wallah. Mee namni dafaa namni lakkoofsa 8 barreessaa namni darzana fadhu darzanni firii 24. Warra darzana ol qabatee jira Ustaaz 30 kan qabatee jira warra tokkoffaa beeku. Darzanni 12 darzanni 2 Mee Ustaaz Hamdi baadhiisnu. Abbootti oofaga. Waasil Hamdi qabadhu mee xiqqoo. Ayyee sadde barreessaa jiru. Warra asirra jiru. Laal paawara oowwaadhaaniin dhufe. Assalaamu alaikum. Darzana wanta waalaikum salaam carraa naa xiisha maqaddaani beektaniimi? Anasii olii waan jaaniin hin beeku boraatii xiisha boraatiidha. Xiishni darzanni maali darzanni xiishni maqaddaa darzanni firii 24. Maashaallah Inaan darzanaa firii 12. Garuu shamizni garee shaadaa xiisha maqaddaa caala. Allahu akbar. Tanaaf darzanni firii 24 kaan firii 12 mee eenyutu barbaada amma warra darzanaa barbaada. Firii 24. Akka goonu
warra ruufi godha. Darzana kudha lama ma godha. Walakkaa darzana jaha godha. Darzana lama immoo 24 godha. Ustaaz maal jettu? Akkas godha. Ustaaz maal jettu? Nuutehe. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Akkas. Maashaallah. Hayya. warri darzanaa ol galaa gaamma hayyakum Darzana lamas ka jedhu soo jiraate ahlan wa sahlan. Isa mana godhaatitti shootu baddee gabboo isinirraa garuu Ayye sa'aatii warra seenaa ayye jaraaf kenna ayye tafaddal. akkasii dhiifamaa anilleen Suudi Arabiyaarraa akkaandii fi raqama WhatsAppii fudhadheen jira maqaa Sheekh Mursaa Suwaalaatiin habbaa 50 argee baatte akkanaa ergitanii Abbaa meeqa? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkanaa ergitanii barbaada darasota isaatiif. Nama kabajaan maluuf itti malchite mucaan. Akkas. Gastiin natti cufuuf yaa jamaa. Gastiin natti cufuufi of eeggannoo godha wallahi na baasuuf dafaa taaptaap godha. Viidiyoo koon cufadha ona biraafte. koppiliinkii godha lakkoofsa baay'istaniin barreessina Koppiliinkii godha lakkoofsa baay'isinaa vaawuleeshinii naan jechuu jira daraa keessan daddafa. Koppiliinkii godha. koppiliinkii yaa jamaa nurratti akkan cufne harka keenya safarsuu dhiisnaa somatti Allahu akbar jennaa hidhii afaan moqofaan malee. Harka keenya laalinaa akka ammaan booda. Abshir. Wararrattaa jirra seen bakka. Harargee bahaa maqaa ustaada beekamaa biyyee boruu mitiiftaan ni galchaa maqaa Sheekh Mursaa Suwaalaatiin boruu mitiiftaan ni galchee Rabbi jee. Maashaallah. Waan isiniin jedhu maqaa yoo natti cufe ustaaza waliin seenna shidiin gatoo naqatte sin koppiliinkii nu godha jazaakumullahu khairan. Wallaahi intalli kun obboleettiin keenya kun nama maqaan isaa kabajaan maluuf akkuma sanatti wanna jette jazaakillahu khairan rabbiin sadarkaa kee olaa fuudhu. Amiin. Wallahi maashaallah. Of guddisa taaptaapaa godhanii of guddisa. Fatima Amiin amiin Hiriyaa amiin. kan kee jirtu Amiin. bakka barattutti bakka dhaabbattutti isaanii argan. Amiin. Udaan ijaallee sin argatiin Amiin. Amiin. Aasiin illee sin argatee rabbiin si haa barakatu. Amiin. Ispeeshaalii jedhama ustaaz nama sadarkaa tokkoffaarra qabate maqaa biyya isaatiif garee shaadarra goone bas ispeeshaal isaatti diyyaa waan kennamu itti goone itti daballe inshaallah kun waadaas irra galle nama tokko akka sadii ba'e goonu tokko akka sadii nama ba'e tokko qofa miti nama tokko akka sadii ba'e ati immoo dogongortee maqaa namaan qabatiin tole sirrii qabadhu lakkoofsa faana namni niyyates lakkoofsa wajjin hin niyyate faana baarakallahu fiikum hayya eenyu kan jiru Fatima hayya Muhammad digdama jedheen yogguu duraanii kudhanitti naa dabalaati diidamni akka garee shahaadaatittiin sadaqadha bakkuma argetti akkuma garee shahaadaatitti kudhan ammoo barbaada. Allahu akbar. Allahu akbar. kashaashamannee jettee biyyatti lammaffaa irratti gasiin Akka kudhan garee shahaadaa bakka barbaade sadaquu danda'a diidama akkasittiin kudhan ammoo ofumaan barbaadaati. Inshaallah. Allahu akbar. Maqaa keessaniin. Namni lama dabilii ba'ee jira kaasin akkatti wal looftanii wal buustan hin beeknu. Tokko ishee fi warra gimbii fi Muhammad akkam akka wal godhan jiratu beeka. Nama lammaffaa kan jiru jira. Hayya maashaallah. Fatima Warri naqamtee warri Abu Talhaa fa'aa fillee taatu isinii galtee warri naqamtee warri Jaajjiin tokko baana inshaallah nufna nuti. Ijaarri jaajjiin humna. Inumna warri Nu jaajjiin. injifanneerra bar. Warra hin qabneerra numa wayya garuu numa injifanna ammas inshaallah. Jidda ayyaana fa'aa warri jirtan. Yoo warri naqamtee dhabamtammee socho'ameen jirti. Naannoo naqamtee warri jirtan. Faatima tuuf nama nu gaggashaa inshaalla Faatima. Asumaanuu darasoonni naannoo shawaa lixaa baakkootti barataa jiran waan jiraniif isaan faatiifis niyyadha. Maal jaajjiin jiru inni hunduma waliin beekna jaajjiin sin jira warra jaajjii warra hifzii jimmaadhaa dhufanii arsiidhaa dhufanii sarraa dhufanii achi taphataa jiran inshaallah markaza jaajjiin irraa fudhe Faatimatti buufe sarraa kennu nu waliin barre inshaallah. Faatima. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa ustaz? Nagaa fayyaa jirtu? Alhamdulillah baga jiraattan. Anillee firii shaniin barbaada. Garuu namuma firtanii ismaal uuman dabarsa. Allahu akbar maashaallah nu sajjadi sayyaa. Cinaa darzanaatiin. Fatima eessatti ergama Fatima? Cinaa darzanaatiin ga'e jechuun jira. Jaa jechuudha miti jaa godhi cinaa darzanaa. Darzanaatiin Eessatti si ergama bakkuma feene? ani si biraan Harargee ergaa Harargee.
dhaga'u jira cinaa darzanaatiif darzana malee isinirraan qeebalu nagabbuu isaati nama ol naqa. Ishi tole. Maayikii cufannee irratti fufaa Ustaaz Amdi. sirrii jedhan sirriidha seera cabsine nuto dhiifama. Hayya. Barakallahu fik Fatima jazaaki rabbi sifa deebisu bakka bee rabbi sifa buusu inshallah te barattootaatiif hojjetta hin dandeessan warra baratuuf bakka markazaatti erguun danda'ama mee foozitti inshallah itti buufi tokko barreessaa jirta. Hayyee ustaazi sila kudhan jedhe magaalaa jaajitti 24 walitti godha hayyee. Allahu akbar. Allahu akbar. Masgiiduma Umaru masgiiduma sanaaf. Yaa Allahu akbar. Mashallah. Rabbi siya barakachiisu. Maqaa kee noormaali sirriitti mika warra markazaatti si moos beeksina du'aa jiibaa godhani nu bichaa miti inshallah akkas keessaan itti mitole. Fooziyaa ustaaziin hin beekani. Ustaazi beeku ishee. Yaa Fooziyaa. Animo ka Ustaazi jaajita inna. Ustaazi jaajita. La ustaazi Shablaziz yaa Shablaziz. Shablaziz. Inshallah. Barakallahu fika jazakallahu khairan. Naa qabisayyaa indagatiin Fooziyaa. Sadafaa irra jirti itti fakkaata inshallah akka dhuunfaatti. Carcarri ilmayituu jala kana jedhu. Gaishaa carcareen. Seenuu hin danda'u jedha karaa deemaa jira jedha. Galamsoo irraa 20 fedhaa jedha. Allahu akbar. Allahu akbar. Namni darzana guutaa jettan moo akkam gootaa jedhe. Darzana guutaa jettu ammas ustaazi. Abbuwwan Carcar 20. Galamsoo darzana oliiti. galamsoo Waan darzana oli akkasumatti adeemu. Galamsoof diidamii maluun jaan galamsoo maqaa keessanii miti warri galamsoo afuritti daatuma yoo xiqqaatte ijaniin qabadda 24 magoodha maqaa keenyaa miti oofa. Nama tokko baratatamne. Hayya. Hayyee carcar siin jedhanii jiran akka hundattuu carcariin diidamaan barreessati. Rabbiin si haa barkachisu hayyee carcar qabadhu akkaawuntii tole. Kan seen eenyu jedha maqaan?